Maqaa Waaqayyo Abbaaf kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyo Abbaan keenya tokkodha. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Har'aa sagalee Waaqayyoo torbee darbee walii wajjin jalqabne itti fufnee walii wajjiniin sagalee Waaqayyoo keessaa ilaallaa. Waaqayyoon kadhanneetu jalqabna. Ol jettee teessoo keerra kan jiraattu qulqulluu Waaqa keenyaa isa hundumaa dandeessu yaa isa hundumaa ol jirtu jiraachiftee fayyaadhaaf nagaadhaa yeroo kanaan kan nu geessati Waaqayyoodha. Maqaan kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Eebbifame yaa Waaqayyo. Kunoo gurra namaa bantee laphee namaa bantee dubbii keessaa Hafuura qulqulluudhaan caafame yooti nama dhageessifte nama hubachiifte irraan kan hafe namni danda'ee hubatu. Hafuura qulqulluu isa dhugaa hundumaa nama hubachiisu nama barsiisu sanaa warra dhaggeeffatan fagoodhaa dhiyoodhaa ana garbicha keessa dubbatu irratti ayyaana hafuura kee kanaa dhangalaasi. Ergamaan seetanaa maqaa Yesuus Kiristoosiin jalqabaa madhumaatti nurraa kan rukutame haa ta'u. Nu geggeessiin wajjin ta'i. Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoos jettee ameen. Tole Waaqayyoo dhala namaarraati maal barbaada kan jedhu yennaa jalqabnu mata dureen keenyaa Waaqayyoo dhalli namaa akkasa waaqeffatu. Waaqeffannaadhaaf akka namni uumame ilaalaa turre. Waaqeffannaan kun immoo maal jechuudha isa jedhu immoo waan namaa ol ta'e waan nama gargaaruu danda'u. Qooma'uu fi ofirratti moosisuu jenne akkaataan itti sagadanis immoo akka qabaa jennee jalqabne calluma jedhamee sagadamatu hin ta'in akkaataa itti sagadamus jira macaafa qulqulluu keessa jenne kana laalaati turre. Waaqeffannaan kallattii lamaan yookaas immoo karaa lamaan akka waaqeffannu tokko guutummaa dhanna keenyaa Waaqayyotti kennuudhaan dhanna keessan aarsaa jiraataa gootanii Waaqayyoof dhiyeessaa akkasittis Waaqayyoof sagadaa jedhee akkuma inni Roomee keessatti dubbate isas walii wajjin ilaalaa turre. Ergan jireenya koo kenne immoo kan Waaqayyoo ta'een ergan kan Waaqayyoo ta'ee booda immoo humna koon beekumsa kootiin qabeenya kootiin waan Waaqayyo naa kenneen kennaa inni natti kenneen Waaqayyoon akkan sagadu Waaqayyoof akkan ittiin tajaajilu ilaalaa turre. Kanaafiyyuu ajajni kun eessaatii eeyaa isa jedhuuni maaliif immoo laanna isa jedhus walii wajjin tokko tokkoon ilaalaa turre. Kanaaf har'a immoo attamitti dhiyeessina qabeenya keenya kana beekumsa keenya kana attamittiin Waaqayyotti dhiyeessina isa jedhu ilaalla. Sagalee Waaqayyoo keessaatii Leewwota boqonnaa 22 lakkoofsa 21 irraa jalqabee yoo dubbifanne akkana jedha. Namni tokko wareega isaa baasuudhaaf yookiis aarsaa jaalala isaatiin dhiyeessuudhaaf sa'a keessaa hoolaa keessaa reettii keessaas yommuu fidu aarsaan isaa akka isaa fudhatamutti mudaa kan hin qabne haa ta'u. Mudaan tokko illee irratti hin argamin horii jaamaa yookiis cabaa yookiis madaa kan ta'e waan akkasii kana ofirratti akka hin qabanne jedheetu dubbata. Itti fuftanii dubbisuu dandeessu kana cabaa kan hin taane kormammoo kan hin qabne cittaa kan hin ta'in jaamaa joonjaa kan hin ta'in horii qulqulluu akka dhiyaatu. Inni tokkoffaanii qulqulluutu dhiyaata waan qulqulluutu dhiyaata Waaqayyoof waan qulqulluu maaliif ho'ittanii inni dhufuudhaaf jiru Yesuus Kiristoos qulqulluudha. Waa'ee dhala namaatiif aarsaa ta'uudhaaf kan dhufutu qulqulluudha sargisiisa kun. Kanaaf wanti Waaqayyoof dhiyeessinu wanti Waaqayyoon ittiin tajaajilu wanti gara Waaqayyootti finnu qulqulluu ta'utu irra jira. Maariyaam shittoo isheen dhiyeessite shittoo gati jabeessa kan ta'e shittoon kun miilla Yesuus irratti dhangala'e. Akkasuma Abrahaamis kennaan inni dhiyeesse isa Waaqayyo isa abboomeedha. Kanaaf karaa addaa yookaas immoo karaa biraatu hin ta'in jarreen kun Waaqayyo keessa isaanii kan fide yookaas immoo waaqeffannaan keessaa kaa'a waan ta'eef bakkeedhaa namatti galamti. Bakkeedhaa namatti illitu Waaqayyo waaqeffachaan keessa namaatii kaa'a. Hafuura jiraataa Waaqayyo keessa namaa kaa'etu. Kanaafiyyuu Maariyaam eessaa dhageessoo jettani keessa isheetii ka'e. Abrahaam eessaa dhaga'u jettan keessa isaatii ka'e. Qaayil eessaa ka'e jettan keessa isaatii ka'e. Waaqeffannaan keessa namaatii kaa'a malee bakkeedhaa namatu namatti gashamti. Karaa bakkee namatti hin galu keessa namaatii ka'a. Keessaan Waaqayyo kan inni waaqeffamu waan ta'eef keessa namaatii ka'a. Kanaaf qulqulluudha yeroo jennu tokko karaa hin taane qabeenya karaa hin taane yookaas immoo wanta karaa hin taane arganne fiduun nurra jiru. Kanaaf wanta karaa sirriidhaan argamedha. Naman biraa miidhuudhaaf hin goonu yookaan immoo hinaaffaadhaaf hin goonu. Qulqulluudha Waaqayyo na waaqeffadha waan ta'eef karaa qulqulluu dhiyeessuun irra jira. Akka yaada keenyaatti hin ta'u. Akka yaada keenyaatti hin ta'u. Kanaaf kana naa gootee kan ammoo naa godhii jedhamatu hin ta'in qulqulleessanii waaqeffannaadhaaf dhiyeeffama. Kanaafiyyuu sagalee Waaqayyoo keessaa yennaa laallu attamitti dhiyeessina Waaqayyoof isa jedhuudhaan kennaa keenya kana karaa qulqulluudha. Yookaan immoo qulqulluu kan ta'e
Ni lammaffaan immoo hin geeddaramu. Wanti afaan keenyaan dubbanne sun hin geeddaramu. Leewwota boqonnaa 27 lakkoofsa 19 hanga 31 otoo dubbiftanii nam tokkoodha. Yoo goromsa kenne goromsa sana itti toltee yookaan immoo itti miidhaddee jijjiirrachuu yoo barbaade jaarsolii waldaa waamee akka kadhachiifatu isaa booddee immoo kan goromsa sana fakkaattu shan kennee oolchatuudha. Hin geeddaramu jechaadha kun. Kanaaf shan kennuurra tokkooma isa dubbatan sana baasu wayya. Tokkooma sana baasu wayya maaliif geeddaruu barbaannaan kan akkasa geeddaruu barbaanne sanaa shanii jechaadha. Kanaaf wareegdee wareega kenni isin inni jedhu kanaaf waan waaqa duratti dubbanne yoo dhiibne sobduu ta'an sobni immoo kan waaqayyoo miti. Kanaaf waan arrabni keenya dubbate kan himne isa dubbanne immoo kan geeddarreedha. Kanaaf otoo hin danda'ama ta'ee geeddaruun leewwota boqonnaa 27 sama dubbanne dubbifadhaa akkasuma lakkoofsa 19 irraa lakkoofsa 13 itti fuudhaa dubbifadhaa. Utuu geeddaramuun hin danda'ama ta'eeti sila Abiraamtu mucaa isaa keessatti ni yaaddu. Abiraamii maaloo mucaan kun reefanii dulluma koo kiyaan godhadhee tokkittii kana sangoota 100 sii qalaa 50 sii qalaa naadhiisii jechuu danda'a ture. Lakki waaqayyoo hin gaafanne. Innis immoo gochuu hin danda'u. Waan waaqayyotti dubbatee mucaa kee naa dhiyeessina malee san gaafin. Kanaafiyyuu maal isinitti fakkaate geeddaruun hin danda'amu isa waaqoo jedheedha. Maaliif amantii keenyatti ittiin miija nama kennaadha. Amantii keenyatti ittiin miija na waaqayyo qabeenya laannu sanaan. Hamma nun isa jaallannuu fi hamma nun isa kabanyuu fi hamma nun isa caalchifannutu ittiin miija nama waan ta'eef hin geeddaramu. Kanaaf inni lammaffaan hin geeddaramu yeroo laannu wanta dubbanne tokko hin geeddaramu. Inni itti aanu sadaffaan karaa waaqayyoon gammachiisu dhiyeessina. Karaa waaqayyoon gammachiisu. Karaa waaqayyootti tolu. Karaa namatti tolu miti. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 6 yoo dhattee dubbiftanii amantiidhaan malee waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Waanan godhu sana amantiidhaan hin godha. Waanan kenne sana amantiidhaan hin kenne. Hin amanne taanaan dhiisuun irra jira. Isa waaqotti ittiin gammadu waan ta'eef. Kanaaf Aamoos boqonnaa 3 lakkoofsa 10 gaafa dhattanii saamichaan wanta argame ilaalla. Aamoos boqonnaa 3 lakkoofsa 10 saamicha. Fakkeenyaan nam tokko gubboo 10,000 argatee 5,000 yoo waldaatti fidee namoonni bara kanaa ilishanii fudhatu malee eessaa fidden jedhan. Yaa fidden jedhan. Pheexroos fa'aa garuu kanumatti gurgurtanii ni gaafatan. Miindaan kee meeqaa qabeenya maalirra argatte namni gaafatu hin jiru. Maatatti gaafatu. Garuu macaafa qulqulluu keessaa waaqayyotti hin gammadu taanaan fuudhamuun irra hin jiraatu. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 6 gaafa dhaallu amantiidhaan godhaa. Amantii jechuun maal jechuudha? Karaa sirrii ta'e jechaadha. Maaliif gibira miti qaba? Yookaas immoo wanta bakkee kanaa gaafatamne wanta lafa kanarratti ittiin biyyi geggeeffamu gaafatamne laanna miti. Waaqeffannaadha. Yoo amantiidhaan ta'uu baate hin ta'u. Maaliif? Waaqayyo na eebbisuudhaaf na gaafate waan ta'eef eebba sana argachuufan godhaa jechaadha. Karaa jallinaa yoon fide waaqotatti na eebbisa. Wanta karaa jallinaa dhufe. Wanta karaa waaqayyoon hin gammachiifne dhufe hin dhiyaatu. Maal jechuudha? Amantiidhaan jechuun tokko jaalalaan godhi jechuudha. Maaliif maal jedha sirraa isinitti fakkaate Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 23 hanga 24tti aarsaa kee dhiyeessuudhaaf fuula waaqayyootti immoo dhiyaattu waa yoo namarraa qabaatte namaa wajjin wal baddee jirta yoo ta'e aarsaa kee achi kaayitii dhaqiitii namicha daraaramii kottu jedha. Aarsaa kee dhiba sana kaadhuuti dhaqee namicha daraaramii kottuun fudhatamu aarsaan kee baay'ee ulfaataadha kun. Namicha wajjin wal lole biyya fagoo jira yoo ta'e ganaa deemsa hona gaafataa jechaadha. Kanaaf maal itti fakkaate jaalalan qabdu taanaan tokkummaan qabdan taanaan nama wajjin wal jaallatteen jirtu taanaan wal baddee qabda taanaan kin fudhatamu aarsaan kee akkuma faarfannaa akkuma lallabaatiin aarsaa kee sana lafa kaa'itii dhaqee obboleessa kee araaramii kootu booddee dhiyeessi taa'e araara booddee malee hin ta'u. Amantii jechuun jireenyi koo hafuurri kooti nama wajjin wal baddee jira taanaan dhiyeessuun koo gatiin qabu jechaadha. Kanaaf waaqayyotti hin gammadu oon fide lafa kaa'ee kunoo sirraa Maatiyos 5 lakkoofsa 23 irra lafa kaa'ee dhaqee achuu jalatti ennaa laallu waan hafuurri qulqulluun laphee keerra kaa'e godhiidha. Waan hafuurri qulqulluun laphee keerra kaa'e. Waan hin duutan cabdannee sitti mammiti. Maaliif seerami ta'u? Waaqeffannaa dha'u. Namni faarfadhu dhee qacceen naman garafu. Namni kadhadhu dhee uleen naman dha'u. Jaallannee faarfanna. Nu keessa dhufee faarfanna. Nu keessa dhufee lallabna. Akkuma kanaati kunis. Kanaaf hafuura qulqulluun waan laphee keerra bushe godhiidha. Kutaa amma keetti akkuma gararraatti dubbadhee Maariyaami amma qeesiitti himes miti wangeelaawitti hime paasteriitti hime nam tokko itti hime keessuma isheeti oolmaa waaqayyoo galagalee dhaqee shittoo fidee miila isaatti naqaa ishumatu. Zakkiyoosinis Yesuus irra mana kee fayyinattaa mana kee ooluun naa taattiin jedhe malee sana kaffali kana kaffali jedhe inni garuu gammadee maayidha warra yakkeef dachaa furan baasaa'edha Yesuus ittiin hime. Garaa masaarra bulee laphee isaarra bulee bagumamtuu atumtuu mana koo dhufte nama namni jibbu nama namni balfe bagana duukaa galte malee jechuu isaatti suma gammadi. Hafuura qulqulluutu laphee isaarra bulee dubbachiisa malee miti.
Gaafa inni bishaan Yordaanos keessa torba gallixee fayye sunis nugusti warri Sooriyaa sunis warqee fe'ii fidii gatii fayyite namni ittiin jedheen jiru. Isumatu ofiisaatii fe'ee raajii waaqayyootii fidee fudhadhuu galee malee illee waan hafuurri qulqulluun garaa keenya keessa bushe waan waaqayyo godhi nuun jedhe jechaadha. Humna keenya ol ta'uu danda'a. Achitti kan namoonni baay'een qoraman. Waaqayyo waan si ajaje sanaa fi miindaa isaa qopheesseera. Ameen. Mucaa kee fidee hoolaa qopheesseera. Ittiin himne malee Abiraamitti. Al takka waaqayyo waan godhi siin jedhe sanaa fi garassaa waa sii kaa'eera. Garuu ulfaataadhaati gochuu hin dandeessu isa garasii dhabda. Namicha tokkotu gaaf tokkootu inni karaa deemaa jiru birrii 500 kana dhaqi kadhattuu kanaaf kennee dheena furri waaqayyo. Laphee isaarra bushee. Maaliinan immoo bula maalan nyaadhaa? Dhaaqiin siin jedhee ishi birrii 200 irraa hambifadhaa? Hin hambifattu dumbulloo irraan hambifattu. Erga waaqayyo wajji wal falmaa oolee akka dumbulloo tokko irraa fudhachuu hin dandeenye bareete laachi fudhadhu kaa'edhe. Kadhattuu jalatti dhaqee darbata. Kadhattuun birrii 500 argiteen beektu keessa kaa'atte qajeelte. Namichi harka qullaa mandisarra deemutti ka'e. Sanaa booddee nam tokko dudduubaan dhufee isa waame namanni hin beekne konkolaataa keessa buusee fuudhee gale. Iddoo inni ciisuun kenne waan inni nyaatuun kenneef iyatti na beektannaan sumaan barbaadaan ture anoottiin jedhe. Achii booddee bulee ganama ka'ee jedhe gaa waaqayyo si wajjin haa ta'u jedhee tiraanispoortii kaffalee fi achumaan immoo cheekii birrii 10,000 kenneef. Kaleessa 500 lafa kaa'ittiin jedhee bulee immoo 10,000 ajaje. Tarii yeroo falmaa oolee dhabeeyyuu malee 100 ta'a. Waaqayyoon falmaa oolee huma. Waan waaqayyo laphee namaarra bushe waan waaqayyo keessa namaatti dubbatee jechuudha waaqayyoon kan gammachiisu jechuun gara biraan qabu. Kanaaf Maariyaamiin namni na janye, Zakkiyoosiin namni na janye, Ni'imaaniin namni na janye keessuma isaaniiti. Inni arfaffaan namitti dhiyeessina homo jennu akka ittiin eebba argannu, eebba lafarraa akka ittiin argannu beekuun nurra jiraata. Eebba argannu. Waan jireenya keenyaaf barbaachisu lafa kanarraati harka waaqayyoo keessa akka jiru ittiin mirkaneessinu. Harka waaqayyoo keessa jira. Boriin dhiyee bari'uun kanan itti mirkaneessa. Waaqayyo akka inni na eebbisu beekeen kenna. Maaliif eebbii fi qabeenyi walitti hin dhufu gargar isaan. Eebbi waaqayyo harka jira, qabeenyi isii harka jira. Waaqayyo kaartaa pilaanii hin qabu lafa kanarraa. Waaqayyo giriinii itti baasee hin qabu. Waaqayyo mana ijaarratee hin qabu. Waaqayyo lafa qonnaa bonee hin qabu. Waaqayyo lafatti fookii ijaare, lafatti mana baankii ijaare hin qabu. Hunda isaa osintutti baafateera. Waaqayyo dallaa isaa siin qabu. Waaqayyo lafa midhaanii siin qabu. Eebidaa kaa'ee jira. Gaafa dubbannu lafa gibiraa koo mana koo jedhaa jirra malee kan waaqayyootiin jennu hin qabu. Waaqaa tokko hin qabu ilaala. Garuu manatu si harka jira, lafatu si harka jira, bishaantu si harka jira, horiin si harka jira, qabeenya lafa kanarraa si harka jira malee eebbi si harka jiru. Waaqayyo qabeenya nutti kennee eebboof harka kaa'ate. Yaaddayina warri wangeela lallabdan eebbi sin harka jira. Qabeenyatu harka jira malee abbaa qabeenyaa harka eebbi sin bira jira dhiisa. Eebbi waaqayyo bira jira. Ilaa dhaggeeffadhaa. Barakatiin naaf ta'i gananyim. የተለያዩ ናቸው. Qabeenyi harka kee jira. Uumamni lafa kanarra jiru hundi isaa harka kee jira. Waaqayyo kana qaba kan jennee qobaatti baafneef tokko iyyuu hin qabnu. Harka kee jira nuuf kenne waaqayyo garuu immoo eebbis harka jira. Ilaa dhaggeeffadhaa. Fakkeenya boqonnaa 11 lakkoofsa 24 hanga 25 tti ilaaltanii namni qabeenya isaa siifachi bittimsu jira jedha. Kanuma keessaa immoo itti dabalamaa fi deema. Namni gar malee donnoomu immoo jira kana keessaa hin hiyyoomti jedha. Nisuni bittimsee itti dabalamaa fi deemi hin kenneen. Maaliif yoo jettan eebbata harka waaqayyoo jira kaa. Harkaa dhumee fi inni kenneef hin dhumu. Waaqayyo inni kennu immoo harkaan dhumu waan ta'eef. Namni gar malee donnoomu immoo jira kana keessaa hin hiyyoomti jedha. Ilaa dhaggeeffadhaa. Waaqayyo uumuudhaaf nun gaafanne. Xaafii uumuudhaaf walgahii nun gaafanne. Lafa uumuudhaaf walgahii nun gaafanne. Waaqayyo aduu uumuudhaaf urjii bishaan uumuu qilleensa uumuudhaaf walgahii nun gaafanne takka. Uumuudhaaf nun gaafanne. Nu eebbisuudhaaf garuu nu gaafate. እግዚአብሔር ለመፍጠር አልጠየቀንም nun gaafanne. Garuu eebba argachuudhaaf immoo isuma uumee nuu kenne sana eebba argachuudhaaf immoo isuma nu gaafate. Dhaggeeffadhaa sirriitti. Waaqayyo garuu nu eebbisuudhaaf immoo nu gaafate. Nuni mirga lama qabna waan Waaqayyo nutti kenneef. Dhowwachuu hin dandeenyaa kennuu hin dandeenya mirga keeti kun. Waaqayyo firii wiilii akkasiitiin nu uume. Dhowwachuu dandeessaa kennuu dandeessaa waan Waaqayyo si kenne. Miindaa ta'uu, sa'a ta'uu, minaana ta'uu wanta barbaade. Waan Waaqayyo sitti kenneef mirga lama qabda. Mirga dhowwachuu dandeessaa kennuu dandeessa.
Waaqayyo immoo aboo lama qaba. Inni immoo aboo lama qaba. Maaliif si eebbisuuf si abaaruuf aboo qaba inni immoo wal qoome attam goota. Attam gootu wal qoome. Waaqayyo aboo lama qaba isin immoo mirga lama qabdu. Dhowwachuun mirga keessan. Kennuunis mirga keessan. Waan waaqayyo isinii kenna. Garuu kan isa dhowwatee miindaan kan isa kennee wal qixxe miti. Akkuma dubbimu. Qabeenya isaa kana sifachi bittimsu jira. Garmalee kan dondoomu immoo jira. Kun lachan isaanii ilaala. Isa sanaaf itti dabalamaa deemu. Isa garmalee dondoomu immoo kana gaa'anii yoomeedha. Dhowwachuu dandeessu kennuu dandeessu garuu aboon lama immoo waaqayyo harka jira. Kanaaf waaqayyo aboon lama qaba. Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 10 waggaa 16 guutuu. Haagee boqonnaa 1 lakkoofsa 6-9 waggaa 16 guutuu sabni Israa'el asirraa dhowwate. Nam tokko iyyuu waldaatti hin geessine minaansaa keessa waggaa 16 guutuu. Warra waggaa 16 guutuu dhowwatte kana waaqayyo hin ajjeefne hin duune. Asirraa tana dhowwattan jedhee isaan hin ajjeefne. Garuu waan ta'e ilaalla. Hin kennine jarri kun. Waan isaan ta'an dubbifna. Waan isaan ta'anii sagalee waaqayyoo keessaatii dhaqaa dubbisaa. Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 7-10 akkasumas immoo haagee tokko keessumaa keetta haagee tokko irraa jalqabdanii raajii haagee boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irraa jalqabdanii hanga 9 dubbiftanii waggaa 16 asirraa dhowwatanii yookaan immoo kurnoo dhowwatanii ta'an akka jedhe waaqayyo. Baay'ee facaaftanii yartuu galfattanii baay'ee facaasuun silaa baay'ee gashuuf ture. Garuu waaqayyo ta'e barraa fuudhe waan ta'eef baay'ee facaaftanii yartuu gashattanii. Argitee akkatti waaqayyo isaan argisiise warra dhowwate kan hin nyaattanii hin quufne. Maa inni gaahii kee nyaachuun quufan taanaan calluma dhanii nyaatuun quufan taanaan maal jettu biyya. Huma nyaattu hin quuftanii quufeera nama jedhu dhibe waggaa 16. Waaqayyo quufa kee haa fuudhe nyaachuun himne qaaruun tocho'uun himne buddeen toshamuun himne garuu jarri hin quufne. Maal egaa erga nyaattanii hin quuftan ta'e nyaachuun hiikisa. Hiikan qabu. Dubbisaa dhaqaati. Inni sadaffaan immoo hin dhuddanii dheebuun baane. Maal godha calluma dhanii dhuguun dheebuun baan taanaan dhuganii hin dhiisan taanaan dhuganii seen jedhan taanaan maa inni hiiki dhugaatii dheebuun baan taanaan hin dhugu malee dheebuun baan hiika dhabu. Waggaa 16 asirraa dhowwatan dhowwachuu dandeessaa kennuu dandeessaa garuu la dubbisaa laal. Inni itti aanu maa jedhee hin uffattanii isin itti nooyinedha. Maal godha gaawa maa inni hiiki uffachuu namatti noo'u taanaan namatti hin tolu taanaan nama guba taanaan qorra namarraa noo'u taanaan darrabanii uffatanii abbaa birrii 30,000 50,000 100,000 keeyatanii uffatanii hin oo'u taanaan maa inni hiiki uffachuu jedhan hiikan qabu. Hin uffattan isin itti noo'inedha. Isa duwwaadhaayi. Miindaa lakkooftanii fudhattanii gaa boorsaan isitti naxxan jalaan uratee. Boorsaa urataa jira miti. Fayyaa masaa durate kee haadhaman malee nuranne jallisaa boorsaa urataa gabaarraa gurgurama miti. Boorsaa urataa gurguramaa jira miti. Boorsaa keessa gadi keettanii takka turtanii kee haadhabdanii jedhe waaqayyo. Waaqayyo dubbachaa jedhamu kana. Warra waggaa 16 dhowwatte kana mirga qabdi dhowwachuu arguu garuu waan isheen taate ilaala. Akka jedhe waaqayyo. Maaliif kun irratti ta'ettanii teessanii yaaddanii yuun beettanii jedhe ennaan anatu jedhe ennaan isinirraa afuufe anatu eebba koo afuufe waaqayyo eebba isaa sirraan afuufi itti siifaa afuufu mali anatu eebba koo kee fudhate argitanitti waan ta'e inni dhuganiiru nyaataniiru uffataniiru baay'ee facaasaniiru miindaa lakkaanii fudhataniiru garuu waaqayyo anatu if jedheedha. Afaan abbaa gammachiis anatu if jedheedha. Harrayyoon namoota baay'ee akkasiidha. Hin uffatu uffannaa isaanii ilaaltu malee, hin dhugu dhugaatii isaanii ilaaltu malee, hin nyaatu nyaata isaanii ilaaltu malee, hiikan qabu nyaati isaanii. Hiikan qabu dhugaatii isaanii. Argitaniitti yoo ta'e nuni cooma kanas booka kanas hin dhugnu. Waan firaafiree nuu kenni ija mukaa ijaannaa jedhanii garboonni waaqayyo. Warri sun cooma maal yoo huqqattanoo yoo bifti keessan gad deebi'e miindaan koona jalaa qannasa natti dheekkamaa jennaan lakki. Amma 7 sadiitti nu nyaachisiisa booddee miija natti ol baanaa yoo jarri nu caalaan deebinee cooma nyaannaa. Warra 7 sadii cooma nyaatee booka dhugee fi warra kaayee nyaatte wal bukkee qabanii
Dachaa sadii caalan jedha warri akaayii nyaata. Maal kana shaandaa itti kaayee karaa garasii keessaa ganna keedhaa malee nama cooma nyaatee fi nama booka dhugee wajjin attamitti namni akaayii nyaatee akkamittiin jiraate haa jiran. Nyaataniiru garuu ittiin gorre. Kiiloo isaanii hin kaasifne. Eheeno. Namoota baay'een rakkoon isaa kana dhowwachuu dandeessa garuu jireenya kee irratti wanti kun jira taanaan qalbii diddiirradhu. Baay'ee facaaftee yartuu gashaa jirta taanaan. Nyaattee beelan baane taanaan. Dhugdee dheebuun baane taanaan. Uffattee sitti noo'ine taanaan. Miindaa lakkooftee harkatti hin barakanne taanaan. Seexanan na qabee jettee kadhannaa biraan naqiin kurnoo kee kafaladhu. Kafaladhu kee baasi. Kan hiyyeessaa kee jira. Kan waldaa kan warra wangeela lallabaniitu keessa jira. Kan waaqayyo ittiin waaqeffamu. Maaliifati hin uumte miti. An uume isadha waan ta'eef. Uumaa kee kanatu achi kee haa qabu waan ta'eef waaqayyo si jalaa goolee jechaadha kee haa baase waaqayyo. Dhaggeeffadhaa. Kanaadhaa kan arfan ila dhaggeeffadhaa kan arfan akkamittiin akka laan tokko qulqullu. Lammaffaan hin geeddaramu. Sadaffaan waaqayyoon akka gammachiisutti. Arfaffaan eebbifamuudhaaf hin godha. Na eebbisa waaqayyotu. Na eebbisa. Qoraa na ilaalaa. Ulaa waaqaa banee yoon isin eebbisuudhaaf baadhee waaqayyoo kennaatii mee qoraa na ilaalaa jedha. Dubbiin isaa kanadha. Egaan waaqayyoo eebba isaa duwwaa keessaa fudhate malee midhaan faca'eera. Waaqayyoo eebba isaa duwwaa keessaa fudhate malee nyaataniiru. Waaqayyoo eebba isaa keessaa fudhate malee uffataniiru miindaa lakkaa'aniiru yaa biyyaa. Maqoota kennawwan macaafa qulqulluu keessa jiranii yookaas immoo kennawwan maqaan isaanii beekamee macaafa qulqulluu keessa jiru. Toora warraa kennamanii kana yeroo laannu. Innis inni tokkoffaan kurnoo jedhama. Kurnoo jechuun kudhan wanta ta'e keessaa tokko kan waaqayyooti jechuudha. Wanta kudhan guute keessa. Wanta kudhan guute keessaa tokko waaqayyoof qulqulleessu jechaadha. 9 fudhannaa tokko laan. Garri caalu waan keenya. An hojjete garuu waaqayyoodha baay'eesa. Maaliif nuun kan caalu kennee waaqeffannaadha waan ta'eefi nummoo keessa tokko laan waan kudhan guute keessa. Kan caalaa hojjete waaqayyoodha kan baay'ee nyaate onudha. Kanaaf lakkaa'amee yookaas immoo safaramee kudhan kan guute waaqayyoof tokko keessaa aarsaa dhiyeessu jechaadha. Kudhan keessa tokko jedhama Leewwota boqonnaa 27 lakkoofsa 30 irra jira kun. Sa'a ta'uu, qarshii ta'uu, midhaan ta'uu lakkaa'amee safaramee waan kudhan guute keessaatti tokko kan waaqayyoo jechaadha. Kana jira macaafa qulqulluu keessa. Lammaffaa kennaa galataa yookaas buusiisa jennu jechaadha. Buusiin jedhamu kennaa galataa jedhamu. Kennaan galataa jechuun immoo Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 41 hanga 44tti caafamee jira. Argitanii tote namooti baay'een utuu Yesuus qodaa buusii fuullee taa'u jedha. Guyyaa waaqeffannaatti qodaa buusii fuulleetu ni taa'aa jiru namoonni toora galanii iddoo qodaa buusii sana keessa kennaa isaanii kennu turanii dubartiin tokko jidiidii lamatu qabdii dhattee keessa buuftee naa Yesuus lafaa ol ka'ee jedha. Lafaa ol ka'ee. Inni kun lakkoofsan qabu waan hafuurri qulqulluun laphee kee bushe godhi kan ittiin jedhu dubartii kana nama jidiidii kee buusi namni ittiin jedhin jiru. Ishuma kee haa ka'e. Warri kaan birrii baay'ee buusaa jiru kan koontinaa tettee yaaduu isaa sinnan. Waanuma ishee harka jiru waanuma bultoo ishee boriif illee isa duwwaa malee hin qabdu fiddee keessa buufteedha. Ilaalala. Yesuus lafaa ol ka'ee bultoo ishee naa laatte waan ta'eef dubartii kanatu hunda keessan caalaa kenneedha. Bultootti dabaltee saantima 2tti dabalte. Bultoof saantima 2tu Yesuusin lafaa kaase. Laasaa keenya sila jalqabne ilaala. Jireenya ishee laatteedha Yesuus tol ka'e dubbisaa kuticha. Kanaaf inni kun buusii jedhama birrii 10 birrii 5 wanti jedhamu hin qabu. Waan keessa namaa jiru harka duwwaa waaqayyoon nufiinaa fuula kootti hin dhiyaatinaadha. Kennaa galataa jechaadha. Waaqeffannaa kee tokko akkuma faarfannaa, akkuma lallabaa, akkuma sagantoota adda addaadhaa guutuu haa ta'u waaqeffannaa kee jennee kan goonuudha. Birrii 5dhaa 6dhaan qabu kee buusu. Inni kun lakkoofsas hin qabu abbaatu waan hafuura qulqulluun keessa buuse godhanni kun immoo. Gaanii namoota hundinuu kan keessa buusaa turanidha dubbisaa dhaqaati. Waaqeffannaa kee tokkodha waan ta'eef. Inni kun kana jedhamaa jechaadha. Inni sadaffaan immoo kennaa jaalalaa jedhama. Kennaa jaalalaa. Gocha waaqayyo namaa godhe irraan kan ka'e dhuunfaan sun namni sun hafuura waaqayyootti gammadee keessisa hafuura waaqayyoo dhaggeeffate waan hafuurri waaqayyoo isa keessa kaa'ee jechaadha.
Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 1 hanga 3. Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 1 hanga 10 warroota amma dubban. Maariyaamiif Zakkiyoosiin. Hafuura qulqulluutu keessa isaanii kaa'irraan kan hafe namni itti tokkoyyuu hin jiru. Namootan sila dubbachaa oole. Inni kun maa jedhama? Kennaa jaalalaa jedhama. Jaalala keetiin kanatti gootu jechaadha malee nama si ajjabsiitti dheekkamamee miti. Keessa kee gocha Waaqayyo sii godhe oolmaanni sii olirraan kan ka'e. Waaqayyo akka inni itti gammaduuf Waaqayyo jireenya kee akka inni eebbisuuf kennaa jaalalaa jechaadha. Kanaaf namicha tokkotu guyyaa 3 guutuu erga lallabee booddee waa'ima kanarratti egaa Waaqayyoon kadhannaa waan Waaqayyoo garaa keessan irra bushee waan isin bira jiru Waaqayyoof laattu jennaan maqaa Yesuusiin jedhee ifata. Maqaa Yesuusiin jedhee ifata. Maal taate jennaan dhufeetu inni dibicha tokko kennee deebi'ee dibicha burree tokko kennee deebi'ee dhufee taa'ee erga taa'ee booddee hin galee torbee isaa immoo dhufee waanan dubbadhuun qabaa'edha. Maal dubbattaa jennaan waanan dubbadhuun qabaa'edha. Maal dubbatta jennaan dibicha inni kenne sun bowwaa buutee duute. Isheen inni kenne sun Waaqayyo dorrobaatti argisiise gisee inni hin kadhanna jedhe. Inni garuu tokkittii sana qaba waan ta'eef dorrobaa ifata lakkaa inni. Dibicha geddaree kenne ishee malee hin qaban waan ta'eef. Kanaaf ishee kana laannee maalitti hafnaadha? 14tti galteetti dhaluudha. Kanaa booddee kunoo torbee akka jennaan utuu Waaqayyo dorrobaan atti argisiisuun dibicha tokko kennee galee dibichattiin iddoo waraabessi nyaachuu hin dandeenye bowwaa kee buute dorrobaa keessan kottaa fudhaa hin danda'amuun jedhe. Maalinnaan 3 dhabdee atiin jedhe. Maalinnaan eebba keessiin dhabdee sangaa keessiin dhabdee dorrobaa keessiin dhabdee jedhe. Maaliif sitti fakkaatee jaallatee fidaa jira tuun ta'in gatii sangaan bowwaa buute fidaa jira. Ganaa hiikkattaan ganaa adabamuu qaba. Guyyaa gaafa sanaatii jalqabee sa'ii keessatti hin deebine. Hin deebine Waaqayyo tarii eebba guddaa qabataa ishee tokkitti ija keerra buufatte kana kenne itti dubbate namatti isaa jajjabiti. Kennaa jaalalaadhaan kun jaalalaan kan Waaqayyo keessa nama bushachaadha. Ati immoo jaallattee kan gootochaadha waan humna kee olii ta'uu danda'a. Inni gaasa dhiisuun dubbii cimaa namatti fida. Kanaaf isa kanadha. Inni itti aanu kennaa makarii jedhama. Yookaas immoo midhaan sassaabbii keessa kan ta'u yemakaar ba'aal isa jedhama. Inni immoo midhaan jalqaba dhaqanii haaman warri Israa'eel hidhanii lafa kaa'u bisiisan. Kaani maacidiin jalqaba kute. Isa baatanii dhufanii waldaa keessatti yeroon galataa jira. Yeroo bissii raasan jechuudha. Kana booddee hin kennamaafi yaa Waaqayyo si haa galatu nuu biqilchite jetti goote ittiin nu geesse si haa galatu erga galateeffatanii booddee harkaa sassaabamee waldaa biratti tuulama dhaamee hiyyeessaaf kennama. Waaqayyo immoo maasii isaanii eebbisa. Wanta jalqaba cite wanta jalqaba maasiirraa dhannee jalqabne sun Waaqayyoof ta'a. Yeroo midhaan kana gashattan immoo wal waamaati tokkummaatti walii wajjiniin Waaqayyoon galateeffadhaatii nyaadhaa jedhe. Ilaa dhaggeeffadhaa keessa deebii boqonnaa 10 lakkoofsa gadirra jira. Seera lakkoofsaa boqonnaa 28 lakkoofsa 26 hanga 31tti jira. Kanaaf gubaa'ee qulqullootaa keessatti walgahii qulqullootaa keessatti nyaadhaa guyyaa sana galateeffadhaa jedha. Yeroo midhaan ni bishaatee gabachaadha. Isa kanadha. Ihil tazartoo si darsi የሚደረግ ስጦታ ይቻላል. Waaqayyoo isa midhaan kana biqilche geessise kan isa jalqaba isaa isa mataa isaa dhiyeessu jechaadha. Walumaa gala Waaqayyoo dhala namaarraa kan inni barbaadu waaqeffannaadha. Waaqeffannaa kana immoo kallattii lamaanii jenna. Tokko guutummaa dhanna keenyaa aarsaa goonee Waaqayyoof kennuudhaaf. Lammaffaa kennaa ni nuu kenne, qabeenya ni nuu kenne, humna ni nuu kenne, qarshii ni nuu kenneen immoo Waaqayyoo fi tajaajiluu ittiin hojjechuu jechaadha. Kuni kakuu haaraa keessatti yennaa walitti qabnu Kiristoos isa dhumaaf isa jalqabaa dhiiga isaa dhangalaasuudhaan aarsaa nuu ta'ee du'a bara baraa jalaa Waaqayyoo warra garaa guutuu itti amanan akka inni aarsaa ta'eef akkasumas immoo Waaqayyo warra isa fudhataniifis immoo fayyisaa ta'uu isaatu mirkanaa'eera. Ulfinni bara baraan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf Yesuus Kiristoos aarsaa lubbuu keenyaaf nuu ta'eera. Isa immoo amanuudhaan arganna, fudhachuudhaan arganna. Isa kallattii qabeenya keenyaan beekumsa keenyaan waaqeffannu immoo eebba lafarraatti hin arganna. Yoo akkasitti nu ifeera ta'e malee hin rakkanna. Yoo wal jala nu duraa darbe yoo immoo billiitii isaa wallaallee
Sagalee Waaqayyoo keessa wanta taa'e hojjenneetu Waaqayyo biraa immoo arganna. Isa namni odeessu dhiisaati. Namni hunduu keessa nu fagoo dhiyoo teessanii kana dhaggeeffattan akkaataa itti Waaqayyoo waaqeffatan kana seerri maal jedha? Kakuu moofaa jechuudha. Higgi min ilaal. Lammaffaa wangeelli maal jedha? Erga Yesuus Kiristoos dhalate booda kan barreeffame Maatiyoosii jalqabee jechaadha. Wangeelli arfan maal jedha? Akkasumas seenaan maal jedha jedhaati? Qoraati. Waaqayyo wajjii walii galaa jiraadhaa. Waaqayyo akka isa waaqeffannee itti gammadee aarsaa keenya fudhatuuf hunda keenya yoo gargaaru. Hin galateeffannu. Barri kan sin geeddarre aangoo qabeessa kan taate. Waaqeffamaa kan turte ammas waaqeffamaa kan jirtu. Bara baraan kan waaqeffamtu. Yaa Waaqayyo Waaqa jiraata. Waaqa Waaqaaf lafa uumte. Ogummaan kee ogummaa namaa ol kan ta'e. Biiftuu yerootu uumte. Urjii yerooti waaqarra madabde kan namni kee hin jirre. Akka dhufetti kan argi. Nuni uumama kan taane. Ati immoo uumaa kan taate. Si waaqeffannaa. Si waaqeffannaa. Siif sagannaa. Siin ofirratti moosifnaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kallattiitti si waaqeffannu waan nutti dubbatteef si haa galadhu. Qabeenya kootiin, beekumsa kootiin, humna kootiin. Yaa Waaqayyo isatti jette godhee akkan eebbifamuuf. Sabina dhaggeeffachaa jiran hunduu akka eebbifamaniif. Maqaa Yesuusiin jaalala garaa kee haa ta'u. Jaalala garaa kee haa ta'u. Eebba lafarraa fi eebba waaqarraa kallattii lamaanii kan inni dhufu. Kanaafiyyuu maqaa Yesuus Kiristoosiin hunduma keenya iyyuu eebba waaqarraa fi eebba lafarraatti maqaa gooftaa Yesuusiin kallattiin itti argamuun si waaqessanii argachuu akka dandeenyu nu gargaara. Anaanis na gargaara. Laphee keenya mootummaa keetiif qopheessi. Galaa jireenyaa sanumatti kan nu harka akka hin dhangalaaneefati nu eebbisi. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenya isa jiraataadha jettee. Ameen.